Aku gotoonu meme asi warri gastirartan kun follow wal godhami wal qoba qabaadhaati bakkatti beellamatanii waajjira poolisii deemtu bakkatti beellamatanii waajjira poolisii tokkotti dachaatanii suuraa dallaalichaa lakkoofsa bilbilaa dallaalatti muddaase gara seeraatti gara miidiyaatiin sinii wajjin jirra gara seera biyyicaatiin karaa seera alaatiin akka mootummaan Itoophiyaan beenneen karaa Somaaleef karaa Keeniyaatiin nu fidanii biyya kana keessa jiru jettanii wal fudhattanii biyya galtu sirrii galee wal qabatanii duurra beelawurra wal qabatanii biyya galtu isin immoo baay'annaani mootummaan Falastinii ka sirrii galee embaasiin maal hojjetaa jira yaa ummata 2000 dhaggeeffataa jirtanu akkamitti embaasiin dallaalaa ijoollee dargaggeessa biyya hoogganuu danda'an ijoollee dargaggoota daa'imman biyyaaf abdii ta'an dallaalli nama 100 nama 200 achi guuree inni ni guure hanqannaan immoo beelaan bakka bultumaa dhabsiisee kaan baasa tortoraa keessa gala kaan bakkee bula argaa dhaqanii mannaan dawwalanii kaaniin maal jedhanii baasiin qabatamaa sagalee qabna dallaalli keessan durraa kaasuu dide nama paaspoortii qabu tokko lammii Itoophiyaa embaasiin raasii dawwalaa jirra atattamaan hin dhuftu taanaan riippoortii goona mootummaa biyya kanaatti jedhanii والله لا لقي فدا أبان بربادة فنان قبته كلا إمباسي تيمي حرامي تقولكم أتوجه مرة كي أولي بولي كلا السلام عليكم وعليكم السلام دبّر كم نيجا أجرا وأنا تجرور لي وأنا كم ركوب دو كسر جرا إيه سأله جبتوا سين نومه نوتي نما صدق ميتكا كير خدا ربي جدا تو بولا كيسة تو كيسة جنا خدا ميتكا جرا سنيا فرتا ميتكا جرا بيجرا نو فيدني دلقا تنو غداني دلقا تنو غدان مالك ندور كتاني راشنا نومبنه مالك خنيا سفرنه مالك بيجرا بامنه سنركنه قاس تلينه لي دمنه تتاو جرا نما صدق ميتكان nama sodomi tokko jamee gargar deemtanii ji'a torba ji'a lama dalagadde ji'a lachuun akkan inni raashinan qabu maallaqa wati kaatee Itoophiyaa irraa maatii dareetiin asii buufadhee nyaachuu jira maallaqaan dalagadde yoo dhufu biraa ji'a torba guutuu geessetta farankaa tokko hojjenne biyya qaatar keessatti baatii lamaan sanuu na dhorkataniiti waajjiraan hin dhaqin hin qabu waajjira odheeches waan akka fiduu hin dandeessu jaanii dallaalaa fi imbaasii hojii haasawanii nuti bakka waan itti jiru hin qabnu jechuudha imbaasii fi dallaalaa hojii walii galanii rakkootiin takka formaata godhachuu hin dandeenyu imbaasii itti yoo himanne dallaalaa wal qunnamanii wal nyaachisanii nuti bakka rakkoo guddoo irra jirra jechuudha haalatti biyya galluus hin qabnu haalatti maallaqa dalagannee sarkachuu dhabne jirra. Yoo nuti imbaasii itti himannee imbaasii waan isin godhu laaltanii maallaqa imbaasii walii galan hallafa keessatti nuti immoo maallaqa dhabne rawaashinaas dhabne manatti galluus hin qabnu mana keessatti eenyuus hin qabnu ifi immoo magaalaa guddoo irra ta'a maallaqa keenyaan girmatti godhanii maallaqa nu jalaa badan dallaalootiin as keessa jirtu namni ni beeka warri qaatar jiru hundinuu dhageessan qaatar dohaadha warri eessatti qaatar dohaadha sheer godhan mallee dallaalootiin guutuu maallaqa keenya gisee nyaattee du'aa galti girmatti gisee gootee baatee lama nuti leessifatte amma namni waraabataara waan ta'eef waan tokko si gaafadha hunda keessatti baangaalii fi isaa walii galatti maallaqa keenya fudhatanii nu jalaa ba'aa jiran jechuudha maallaqa keenya kaasitti leennee sin harkanne qabiyya irraa dhumdanii sin harkanne jechuudha rakkoo guddoo irra jirra imbaasiin rakkoo guddoo irraan gahaa amma warri ID qabu iyyuu jeeshantu saafu qoya imbaasiin nu hojjechaa hin jirtu imbaasiin dallaalaaf hojjechuu jirtu nuti qabadhaati dabaree aan dubbattu sheer godhaa isin immoo ijoollee qalloo dubbadhu qalloo naannoo kamiin jirtu qaatariin keessaa qalloo sanayyaa afurtamii torba kan jiru maal jettee nama meeqaa jirtu sagalee kun dhagaame sanayyaa afurtamii torba nama meeqaa jirtu isin nama meeqaa jirtu nama meeqa isin abdii baha biftuu nama meeqa isin laayoon nama meeqa isin nama haga taata manuma ammas garta nama kudha shani Assalamu alaikum. Waalaikum assalam.
Lube siti cara kada. Aye dumbat. Nama me kan Lube nuti nama di demishani. Nama di demishan ati makan ke nyun. Maka ki jaga disa jama. Warresat Wararar geli tati. umri ke meka. Umri ki ya kuda sagali. Lale kanan jere la sala. Ishi bat gargadem te agam. Jame gargadem te. Biyya kana eegaan dhufe baatii torba mube. Karshime ka faltenen. Qarshii 550 kafaree dhufe. Dalaga ke mal sitti ma me ya baati. Dalagaan kiyya gaafaan biyyaa boo alla biyyuma anta motora faan dalagaddaa ture biyyatti. Motora dalag de ni sidani. Asitti makiinaa taasii dalayidaa jaanii na fidanii Taxi wala gitere. wanta kan arganne mu bee kuno mana bikkaan galuu dhabeetiin waan hin nyaadhus dhabee kuno baatii lamaan ala galu jira ijoollee Oromooti hojii kutachaa ijoollee maallaqa biyyaa ergattee hojii. Jame ga baati me gargadem te. Ji'a torba eegaan as dhufe. Amma wa to ko yun dalaganne chudha. Waa takkan dalaganne alaan galu jira gizee feete ijoolleen Oromoo ta'a. Warrarraa maallaqa buufattee asitti nyaachuu jirtu gizee feete bira nool naqaana bulchaatiin gizeen fadhe ala bulaa usee taa'u jira ijoollee Oromooti hojii yoon harkadhe kutartaa yoon taa'e agabuu jiraachuu jira. IDC kenname jira. ID naa kanname. ID ke amma jeshan tabachudha dhumuudhaaf. ID naa kanneeti gaafuma as dhufuu ID naa kannee firraan hariya. Fadda yeroo fidanu wanda tirakkattu hin jiru abshiri birrii 500 kafalattee dhufta yeroo dhuftee makiinaa oofta jedhamee dhufe dhalataa naannoo Harargeeti eshi warri kaano dabare andi badda waraabatu. Hello, Ube. Baay'ee Ani sasuma sanayyaa 40 takkaan jira. baay'ee Ergaan dhufe amma ji'a 9 jechuudha. Ji'a 9 laffaa kana keessa ergaan hojii hojjedhe bakka hojii namni na galchees hin jiru akkumaan dhufeen kaniin biyyarraa ni dalaydayanii na dhufanii nama sababa fiizaan kiyya amma diraayivarii jaa. Kaabaan dhufu diraayivarii miti onnummaan diraayivarii fakkaataatuun jirtu. baay'ee bo Hanga gaafaan achi hoogaa kana jeen gammadee dhufee kana gaafa hojjette ji'aan birrii 100 akka Itoophiyaa nyaatte jechuudhaaniin maallaqa Itoophiyaa qarshii 450 kafalee dhufee jechuudha kootitti. Amma ji'a 9 laffaa raawwadheetiin jira. ID namoo yoo sirra geesse gara biyyaa ittis mootummaan biyya kanaa si galchuun hin hafu. Deebi'ee amma immoo erga kan siraa wayii takkaasuma ofuma keenya nama wayii tokko walii gallee dallaala tokko jala gallee daddalaganne booda innillee jechumaan agirimentii godhee kafiilla sanillee kafiila kiyyaame kanama biraa jala daddalaganne ji'a 2 erga dalaganne booda qarshii 2,400 maallaqa asii jechuun riyaala. Ijoollee namaa 30 wajjin akkasin nu jalaa badee dhabnee amma akkanumatti agabuu tattaa'u jirra jechuudha akka keenyatti immoo. ummata keenya wanni isin beekuu qabdanu namni akka ta'u yoo dhabe akka hin taane ta'a. Dargaggeessi amma 30 bakka tokko taa'ee jiru qaataariin keessa yoo gara biyyaatti aayidiin jalaa dhumee jennaan gara biyyaatti gale warra aayidiin qaban qala warra aayidiin hojjetameef hin jedhe warri hojjetamne akkuma taphatu jiru asuma keessa gara biyyaatti yoo galee qabame birrii balleessee deeme lafa gurguree deeme birrii kanatti hin deebine way hattuu ta'a way gar tokko goreeyyi warra mootummaa rakkisu ta'a. Dinummaan asuma ka'a. Dallaalonni kun seeratti dhiyaachuu qabu dallaalonni Qaatar. Dallaalonni Qaatar seeratti dhiyaatan taanaan imbaasiin biyya Qaatar keessa jiru nuu ilaalamuu qaba. Maal hojjetaa jiru imbaasiin biyya Qaatar keessa jiran yeroo lammiin gadi ba'ee mucaa waggaa 19 argee sana argitaniittu kan sanaa gadi jiraachuun mala. Mee warra umrii jiraate xiqqaanuu fidaa. Anu agarsiisa ture jiru.
الو مبارك. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم نجاجتم؟ نجاجر الحمد لله. جرى أنا مكان كي توجير ما. اها. أنا موتا كنا جرانا نيات بيتي يعني اللي قاتر إنكاس جرا بيتي. اها. أنا موت على بعض فيان تيف نو باي مو إدو موتا إدو غرغرة ترى جولس كي ترى كتاجر تموك وكمان أرجع دلالا نفيدي أكو مسرت تيجرا جرا كنا تيجو. باي جولر ركعت ون أسكت باي والله جرانا من ياتي دلقا نسوكي كانجاني أنو إدو جيو غافتا تريفي akka tasaa ta'e immoo nama tokko lama ijoolleen immoo nama warsiiti anillee waliin beeknu waan ta'eef immoo bilbiluma irratti wal barannee hojii wayii galchee jira. Ayyee. Kanaaf ijoolleen baay'ee rakkatte baay'ee sagalee ta'eef bakka as keessatti immoo biyyattiin immoo xiqqishootana hojiilleen immoo hin jiru namni immoo daldala akkanumaan birrii namarraa nyaatuuf jecha asitti namas guuraa jira wanta hojiin biyya kana keessa hin jiru guutumaan guututti. Kuatar inggris bae to korak koite. Hin ulfata kasiti bae ganat agame jolen bae rakata jere sketi ar marra kana yu nam nayi tun ada wale to kat bakka mina manuji nasoki sirra kaisi gajra nanjira turi. Nga fada nga dalaga mu takanjiru ajirtulle mu dabatte ta dalaga irtulle mu jolen ganzab na mankenani bae rakata jere bae to ko namat agama. አጃይባ ወላሂ ቃታር ኤሰወርነታን ቃታር ነው የምትሉ ቃታር ዶሃ ላይ ያሉ ወንድሞቻችን ስቃይና በረሃብ ማለት ነው መንገድ ላይ የወጡ ለማኝ ሆኖ የለመኑ እየበሉ ነው። ቴንኪው ገለቶ ሙፋዳቲ ቦሌሰቂ ያቱጂ ነሞታ ብራና ጋቻ ሜሬ ጉርባን ተኮ ለማን ሞ ወረሲለ ጅራኑ ሜሬ ወረሲለ ጅራኑ ሌሎ ማጀተን ኤሰ ጅርታ ሙቤ ሰላም አለይኩም። እሺ ወአለይኩም ሰላም እንጋቦ ኤሰ ጅርታ አኒ ዱባይ ጅራ ነው እንትጀቹ በርባዴ waan takka sirriidha ijoolleen obboleeyyan keenya kaasirratti ilaalamu kun baay'ee garaa nama nyaata oduu guyyaati si jala ture dhageeffataa jirra waan baay'ee namatti dhagahamu takkattiin dallaala isaanii san suuraa isaanii nuuf fiduu danda'ani isaan osoo hin ta'in nutu eeyyee nuuf as kennanii isaan osoo hin ta'in nutu galabaxa suuraa isaaniitirraa kaayatee warri viidiyoo naa ergitan suuraa jala naa ergaa ammuma anarratti illee ergaa ingaabbuu ka jedhu kana Ila mube asirratti kan Kallo TV kan alto kana dagi kan Kallo TV kan jolle undana bariya kan Kallo dallalli Kallo tis nar kan jira jechu got video suuraan sa kan got sin jira garu blog nu goda ya asitti nutti tawata seeraan nu gaafate jechu sodanne malee kan jolle sanis nar ka jira kan Kallo faa jechu suuraan jira kisina godu kana hunda blog ka godu sin injenne kana hunda blog ka godu blog sin gode wato ko sitti bu bichi blog sin gode Agafada amma blog isin gochurra gara seeratti deemuudhaaf wal bara amma wal baraasin follow wal godha wal suraachila barakaati wal suraachila follow wal godha nongo anamale namu video ni wallahi follow wal godha embassy asis indemna Borisini jedha gefada harra mana tokkummaa sin deemna mana bibaa sin deemna sana cinaatti immoo embaasii asii nan deema embaasiitiin embaasiidhaa qoricha quba wal qabu embaasii Dubaay jiru konsulaa bor dhaqee nan dubbachiisa dhimma keessatti viidiyoo keessa waraabadhee waan ta'eef lammiileen keenya sina jiraattanus akkasi ijoolleen mannaan akkas jedhaniin quba wal qabdu nu gaafadha jennee jaraanis hin gaafachiifna gara biyyaatti illee Bima kesa nak kali gargara lu bata mongol, bas, baftu nyuruh kan. Eshi, olga cak, mero risila, para silati follow dia bisa, warna jamaah dan jalan kesa tu, warna jamaah dan jalan, warna tu pun jalan, warna jamaah dan jalan sana dia biak. Bahaya nama gadis sisa, wallahi. Follow wal tasasin, warna kata cerita nu, follow wal tasak, wal kabat dah kesan. Quba wal qabadha nam tokko bilo qamnan isinra singa wante qatta wala rati polis tabi'a deema foto jara amma foto na ergu wadi bol ahata assalamu alaikum balen kam lak fayyada mube kam wa alaikum assalam naga alhamdulillah wa ngara ratiru gargari
maaltu moo benaan jallee bara jalaan ta'a ture. Kono ijoolleen atargaartu kuni gariin Harargeedha, irra caalaan Arsiidha, Jimmaadha, ijoollee kutaa 11ti. Dallaalonni gooban jechuudha. Dallaalonni Qaatar. Wallahi jarumarraa gaafadhume. Jarumta dubbatan. Caalaa mee dubbadha. Himadha. Namaan waliin dhaggeeffatan. Maal taatan ijoollee mubee sagalee isinii ta'aa jira. Maal taatan rakkoon teessan maali? Mee tokko dubbadhaa rakkoo keessan irra deebi'aa dubbadhaa dabareedhaan. Jarri caalaa dabareen dubbadhaa dhiifamaa wajjin. Sakandii 10 dubbadhaa hundi keessaniyyuu. Waan taatan himadha. Awaraabbatummaa. mee nam tokkoon dubbadhaa Mubaarak Musammaa sagalee isinii ta'aa jira. Nama 3,000 fi 100 takkaa isin daawwachaa jira. Maali rakkoon teessan? Eessa jirtan? Maaltu isin qabu? Miutii irra jirtu jarri caalaa king dubbadhaa dabareedhaan yookaan immoo dubbadhaatti firoomsa akka jarri dhufan firoomsa miutii irraa kaasaa dubbadhaa. Miutii irraa kaasaa nam tokko dubbadhaa jara keenya. Mube kuno an eegaan dhufe as biyyatan eegaan dhufe ji'a torbaffaa fi kuno ji'a torbaa fi wayi ilaalamaan tanan takkaa qarshii takkan dalaganne ji'a lama ala galle baasa caccabaa keessa karaarra osoo yaanu halkan bakka bulludhamne masgida deemnee masginni qulfiidhaa baasa caccabaa keessa ji'a lama fayyaa achi galle namni ijoolleen arsii takka achi nu garte karaarra nu fuutee mana tokko jala nu galchitee mana xiqqaa tokko keessa nu laqanii amma achi jirra itti dawwallu silkii nu yalaan kaasanii impaasii itti dawwallaan impaasiin eegaa ID sinee kanne waajjira poolisii dhaqaa gaafadhaa nun jette dhimma keessa nuti hin dandeenyu. Waajjira poolisii dhaynee gaafachuuf afaan hin beeknu nuti isa dawwallu silkii nu yalaan kaasanii akka taanu dhabnee amma rakkoo guddaa keessa jirra waan nyaannu hin qabnu waan dhuynu hin qabnu bakka gallu hin qabnu nuti. Tole dhagee obboleessi dhagee adeeru amma nam 3,400 daawwachaa jira. Sagalee isii ta'aa jiran. Amma wanni dallaalli biyya tana isin fide dallaalaatu hojii isin laachuudhaaf walitti qabee as isin fide. Dallaalaan nu fidee biyya tana. Dallaalli isin fide kun awwan waynis achi dubaa jira. Hojii isin galchuudhaaf walii galtanii dhuftaniidha inni jalaa jiru. Eeyyee. Agreementii waggaa 3 agreementii isinii godheetiin jiran nun jee gaafa finfinnee jirru hojiin teessan qophiidha 80 ji'aan nun jee nu fedhi. Maallaqa meeqa sirraa fuudhe gaafa walii galtee mallatteessan? 450 kafalee dhufe namma. La ilaha illallah. Baay'inni keessan nama meeqa amma warri ala galaa jirtan? Nuti nam torba wajji galaa turre nama kaan bilook nu biraa godhee biyya galchee qabanii kaanidha jira nu biraa yaatee dhumtee nuti amma nama 3 ijoollee nama 3 wajjin jirra ganda tokkotti wajji dhufnee nu 3 kun gambaanu asumatti akka taane wajji taane walii hirkannee wajji taa hojjennu nuti nama 3. Kan yaa dhufan diiftee ajandaa kan biraa jalaa jijjiirtaa baabaa Nuraddiin. Hin jijjiirre jijjiiruu sin barbaadu. Waa jara kana dubbataa jirra dhiifama naa godhi bakka baabaa. Waa jara kana irra dubbatu. Okay. Anamma waa'ee ijoollee kana quban qabu mubee kiyya dhageeffadhu. Akka isaan itti jiran garaa na nyaata. Dubbadhaa calluma hidhinaan jette. Jarri kun jarri jiran qaataarii baabaa. Qaataarii keessatti inni kaan umrii isaa 19 inni kaan 17 inni kaan 15 kunoo si baasuun danda'a jechuudha kunoo tokko asii fidee kunoo la. Digalee qaatariin keessa geeffamanii filipiindaadha jedhamee birrii 450 kafalanii dhaqanii gatamanii inni kaan aayidiin hin kennamneef ji'a 7 aayidiin biyya sanaa waggaa tokkittidha. Dhaga'iidha. Nam tokko hojiin galfamne hundi isaa kunoo mana ta'a amma daabboo. Mubaarak amma si hubadhee jira jedhe. Guruupii kan kee kana kawaanamaan jedhu dhaabi wanna badaadhaan dubbadhe tokko hin jiru. Tokkoffaa yaada ijoollee kanarra kennachuuf dura dhaga'u. Baabaa Nuraddiini warra jala deemtanu isin hin beekuwan. Indee isin baatanii nama rabsitan hin beekuwan. Nama rabsuu hin qabu waan baay'ee zooyi. Nama rabsuu hin beekuwan hin qabus hin beekus arrabatti nama nuwan. Mormitta nama nana baabaa Nuraddiini wal dura namanne yeroo dunu. Wal dura namannee wal amansiifna. Wal irra kun nu bar. Wal bira diimokiraasiidha. Ini na dura dapat, ani sa dura dapat dapat cara syarra wali kalla. Ya. Ani deeggarsa karaa sin jaalladhu. Deeggarsa karaa sin jaalladhu laan. Carraatti kabaja. Hin baane carraatti qashinu dhaadhaatii jala jalaan namoota gurguddaatu jala jira itti fufna. By the way
hojiin ijoollee kanarratti jalqabe Mubaarakis ta'e Nuuraddiin Baabaa biyya jirtan ilaachisee wanni kun sagalee namaaf ta'uun baay'ee sirrii miti. Garuu namootuma sagalee ta'uuf jalqabe kanarree faana dhaabbachuu dhabuun keessan xiqqooshee nu miidheeras ijoolleen akka miidhamtus biyya ormaatti akka baay'een isaanii kan kanaa ol akka miidhamu kan taasise sagaleen keessan ukkaamamudha. Seerri biyya keessanii sin orgus nu bukkee teessanii nu bukkee dhaabbattanii wanna kana sagalee ta'uu hin dandeessu turtan hundi keessanuu. Riilii masanii jiru walitti himnee dabarre jechaadha. Garuu duubatti gototamne hundi keenya wal qabanne. Jalaa wal guddisu nama sagalee namaaf ta'u biyya kam waa jiraatu abbaan sun Dubaayitiin alatti yoo jiraate namni kun akka barbaadee footoo abbaa barbaadee laxxafee irraa dubbachuu danda'a. Garuu isin iddoo akkasii dhaabbattanii sagalee irraa ijoollee irraa ta'uu erga dhiistanii turtanii tumube. Garuu har'a gochaan jammartan haasaan sin jammartan anaan natti tole jennaan hin gale malee turreera waan akkas erga walirraa faffagaanne. Miidhamni jirummoo har'a bichaa miti. Gargaarsi jirummoo har'a bichaa miti. Kan ijoollee kana rabbiin nu gargaaree furmaata yoo itti laattan waan gaarii. Garuu hojiin kun itti fufiinsa akka godhatuuf har'a si bira galee ergaa kana bichaa dabarfachuun barbaada. Tokko ijoolleen nama beekanii fi nama wal beekanii yoo ta'e sagalee nama ukkaamamaa jira Mubaarak kana beekta. Mana tokkummaa yoo deeman yoo namichi Nuuraddiin Baabaa ta'e sagaleen ukkaamama. Yoo namichi Hamzaa ta'e sagaleen namicha himatu sanaan ukkaamama. Hin hafa ture. Riilii ma dhugaa dubbannee wal bira dabarra jechuudha. Ani ergaa kana qofa dabarsuu otoo hin taane kana dhufe immoo furmaanni ijoollee kanaa kan laatamuu danda'u yoo nuti wal qabannee waliin taane sagalee uummata kanaaf taane jennee yoo waliin dhaabbanne ta'e harma asirratti waan jiru muraati kan ijoollee sirreessaati fixa. Kanaan alatti akkuma Nuuraddiin Baabaatiin jette amma Mubaarak nama wal beeku yoo ta'e dubbiin kun ukkaamsamee hafaa jira. Inuma ukkaamamaa jechuudha irra boru guyyaa tokko lama miti wanni kun. Wanni akka kanaa immoo nuufis miidhaadha. Gaafa geemii qaban, gaafa gargaarsa wayii qaban qofa sagalee namaa ta'uun hin barbaachisu. Walumaa galatti hundi keenya akkuma jalqabnetti dhaabbata cimaa taane uummata kana bukkee dhaabbanna. Kan nu fammasiise kan nama nu godhe uummata kana. Sinii galee walumaa galatti kana jechuu barbaade rakkinni ijoollee kana nama 40 jettanii gadi baastan kana qofa otoo hin taane akkuma walii galaatti warra Dubaayii keessas irraa dubbachaa jirra, maallaqa deebisisaa jirra, Nuuraddiin Baabaa jira, Sooyyeen jirti. Yaadannoon faa Naggasaan faa Guddataan faa ijoolleen baay'ee nu bira jiru hojii kanatti fufneera garuu warri famasii immoo nurraa haftaniittu kana taqaawwamaan jira sinirratti ammayyuu taanaan. Asirratti wanta siin jedhu Dr. Hamza dhiifamanaa godheetii an akka Mubaarak Busammaatti bakka bu'ee anfee masayyuu miti naggaanee tokko bakka tokko hin deemu waan dirqaman qabu tokko jalaa qabadha. Adii walitti himna namni dhiyoo jiru namni ati jajaartu anaam. Nama biraa miti aslii miti maakii miti nama tokko miti. Hundi isaanii jiru namni jiru jedha. Noo mubee. Hamza dhaqeeffata namni ati jedhaa jirtu kallattiidhumaan Mubaarak dhuftaan jirtu bakka tokko naquwan tokko jedhaa qabadha dirqaman qabuwan akka Mubaarakitti tokko jedhaa. Lammaffaa dhimma Dubaay irratti gooddoota hin qophaa ta'aa jiran maal naa godhe Oromoon maal naa godhe namni ana adiin sinitti ija keessa irrattanis jechuudha. Wanni namni naa godhe tokko ittiin hin jiru namaa nan diina ta'ee biyya Dubaay keessatti istooppiidhaan hin qabaan. Sabboonaa sanyii Jawaar Mahammad utuu hin jiraanne waraanameen oole gaafa jalqaba biyya kana dhufu fiiziitiidhaan. Kunoo sabboonaan lubbuun jiraadha. Saahiba isaati garuu ana waraanta jedhe ani hin argine billaa. Kunoo sabboonaan sobaa jedhu dhufe. Dhaggeeffadhaa uummatu. Sabboonaa sanyii Jawaar Mahammad gaafa geessee bakka jarri amaloo balun jedhan kafteeraa wayitiin affeeruudhaan nageessu billaa fudhatee naa dhufe tokko na waraanuudha biyya seerri jiru keessatti waraaneen dhaqee hidhaa ciisa jedhe jechuudha. Sabboonaatti shirnaa godha dhufee dubbatu. Utuu sabboonaan taane nama ajaa ta'e hiriyaan kun dabarsee na kennee kanarra bu'e wal qabee isiti galee kokkee wal qabe diinan ta'e maalan fayyadame maal silaa fayyadamuuf hin baane eenyu sagalee naa ta'e gaafa sana sabboonuma tokkitti diina ta'e hafe jechuudha. An Dubaayin keessatti amma istooppiin qabaan karaan deemu jira karaan deemne jira karaan galgalan deemne jira karaan guyyaan deemne jira karaan makiinaa kootiin ba'u jira karaan hin baane jira istooppiidhaan hin qabaan balaa ummataati itti galtan fixa achumatti keessaa ba'a birmannaan barbaadina. Anamma birmannaan barbaadne gaafa kayroo taa'ee jedhu kottu as jikastii koronaa taa'ee haqa namaa baafna kottu makii kottu feemasoon hin jenneen qobaadhuma koon ummata qabadhee dhugaa qabadhee qaxaqqaxee reessanii qaxaqqaxee
Itinggabu, inggabi de difama singgaban de difama gafa tu jedeme. Dubain kesa jirachuudhaaf dhiifama gaafachuu qaba jedhame dhiifamni gaafadhu hin jiru Dubain keessa galuun jannata keessa galuu miti jedhan wallahi tu seerri nan dawwine sodaadheen callisuwan utuu seerri nan dawwine garuu biyya kana keessatti meeshin nama gochuun danda'amuuf afaan qabadhe tokko jedha qabadha lammaffaan immoo hojii gaarii eegaltan namnuu isinii wajjin jira ummata kan namaa wajjin jiraatu